waa dhoksuu barbaaddanii kitaaba keessaa akka jedhamu sana kan taane godhaayi. Kanaaf ijoollee keessaniifis ofiif keessaniifis dubbisaayi. Gaa erga kana jenneen booda bunas achumaanii bitadhaa. Bunaa kan Jimmaa qabnaa kan Gujii qabnaa ammaa fi fuulduratti buna Oromiyaa hedduu hundumaa gurguruu barbaadna. Buna Wallaggaa, buna Harar, buna Arsii, godinaalee Oromiyaa hundumaayyuu fidnee gurguruu barbaadna. Garuu amma rakkoon jiru egaa akkuma beektanii koovidiin rakkoodha. Gama biraatiin gabaa reefu barsiisaa irraa gabaa addunyaa keessa galuu qabna. Gabaa gaafa argannee gaafa nama nurraa bitu sirriitti argannee hundumaayyuu dhiyeessuu barbaadna. Kanaaf sirba nu bante maqaan isaa eenyu Caalaa Bultumeeti bara 2014 kan baasedha. Sirba baay'ee jaalatamaa sirba qabsooti. Sirba kanaanii egaa qeerroon qabsoo isaa eegalee baay'ee sirba jaalannuudha. Sana wajjiniin egaa amma gara oduu keenyatti deemna. Oduun keenya jalqaba Abiyyi jaarsummaa ergatee jedha. Egaa Abiyyi kana duraa jaarsummaan garaa itti ergamaa ture. European Unioniin jaarsummaa ergee jira. Amerikaan jaarsummaa, African Unioniin jaarsummaa kan biran deemin hin jiru Abiyyi bira. Jaarsummaa kan biran deemin hin jiru garuu jaarsummaa kana hunda yeroo hunda didee deebisaa ture. Yeroo hunda juuntaa kana bakkatti galchinu malee isaanii otoo achi jiranuu otoo isaan wajjin walii galtee hin godhamu jechuudhani gara waraanatti galamee waraanni sun itti fufee. Egaa waraana sanaa duraa torban tokkotti jedhanii achiin booda guyyaa 5 xumurra jedhanii achi Abiyyi guyyaa 3 sidii kennee jira. Guyyaa 3 keessatti harka kennadhaatu warra kana jalaa ba'aatu harka kennadhaatu achiin booda waan hunduu hin xumuramaa jedhee ture. Sunis hin taane waraanni gara dhiyaati jalqabe. Waraanni gara dhiyaati gara Walqaayitiin jalqabe suni sayyuun geenye achumatti rukutamee hafe. Achiin booda waraanni socho'uu hin dandeenye suni egaa haala kanaan akka arginutti biyya keessa waraanni baay'ee humna akka hin qabneef iyyuu homaa gochuu akka hin dandeenyedha. Sanarraani waraanni xinnoo socho'ee egaa keessa galuu yaade waraana gara dhiyaati. Waraanni gara dhiyaa kuni karaa daanshaa kanaanii maayikaadiraa karaa jedhamuun humaraatti kan socho'ee. Waraanni kuni garasiin cabsuu kan danda'e waraanichi waan cimeef yookiin waraanichi waan humna qabuuf otoo hin ta'in waraanni Eertiraa waan itti hirmaatee fi keessattuyyuu makaanaayizdiin Shaabiyaa haalan itti hirmaatee waraana Tigraay naannoo sana rukutee egaa waan humna dhabsiisee fi humna dhabsiisuudhaan yeroo dheeraadhaa humaraa irratti erga wal dha'aniin booda humni Tigraay duubatti deebi'ee ture. Duubatti deebi'ee achi immoo deebi'ee humaraa qabatee achi ammas waraanni Eritiriyaa hammaatee yookiin humnaan gara Shireetti deebisee Shiree qabatanii Shiree immoo akka har'a dhageenyetti nama Yemaana Kidaanee jedhamu nama Justice for Tigray, Justice and Security for Tigray kan jedhu dhaabbata tokko North America kana keessatti hoggana. Nama kana nama amanamaadha. Nama civil organizationii guddaa biyya kanatti hogganuudha. Akkan bilbilee gaafadhetti biyya keessa nan bilbilaa naannoo sanas bilbilee gaafadheen jira. Waraana hamaatu Shireetti gaggeeffamaara. Kanaaf Shireeyyuu rukutanii ofirraa baasanii kan jedhu kan natti hime. Gaa ragaan achirraa argannu kan argisiisu waraanni kun baay'ee ciminaan akka gaggeeffamaa jiruu fi mo'ataan akka hin beekaminidha gara dhumaatti. Garuu warri biltsiginnaa Shiree qabannee jirra, Aksum qabannee jirra, Aduwaa qabannee irraa amma Addigiraatiitu nu jala jechuun itti dhiyaannee jirra, marsinee jirra waan jedhudha. Addigiraat jechuun kiiloomeetira 115 qofa Maqalee irraa fagaatti. Kuni garuu dhugaa nutti hin fakkaatu. Keessattuyyuu warri Shaabiyaa karaa Zaalambassaatiin cabsuudha yaalanii karaa Zaalambassaatiin
ofiifiyyuu cabanii baay'een isaanii gara sanaafetti hospitaala sanaaf galaa akka jiranii fi baay'ee akka miidhamanidha. Kanaaf karaa sanaan kan jiru haga ammaa waraanni guddaan gaggeeffamaa akka jiru malee wanti beekame hin jiru. Egaa tilmaaman akka oduu gara lamaanii baalaansi gaafa goonu mo'ataan naannoo sana akka hin jirredha. Lamaanuu warri Tigraayis mo'annee jedhu warri Biltsiginnaas mo'annee jedhu haga ammaa mo'atee kan argisiise hin jiru. Gara kibbaatiin karaa raayyatiin waraanni Abiyyi socho'uu hin dandeenye. Waraanni Abiyyi jalqabarraa Allamaaxaa galaa jedhanii gadhiisanii fi bananii fi achiin booda hanga Mahooniitti erga deemeen booda waraanni kun garmalee rukutame keessattuyyuu makaanaayizdiin inni qabu garmalee rukutameedhama. Abiyyi kanarraa kan ka'e kan baay'ee nahee erga siyaasii egaa tiwiitis hin godhu feesbuuk irrattis hin barreessu baay'ee naasisee jira. Walumaa galatti waraanni biyya keessaa humna akka dhabee fi waraanni biyya keessaa tokko informationiin isaa bahee akka jiru icciitii akka hin qabnee fi icciitiin hundi warra Tigraayiif akka kennamaa jiruu fi kanaaf takkaayyuu socho'u taakkuu tokko socho'uu akka hin dandeenyedha. Gara dhiyaatiin kan deemaa jiru kun waraana biyyattii otoo hin ta'in waraana Shaabiyaatu akka baay'ee gargaaraa jiruu fi akka isaan rukutaa jiranidha kan quba qabnu. Gaa makaanaayizidii humna garagaraas isaantu fayyadama. Sanaan alas diroonii Yuunaayitid Arab Imireetiin akka kennitee fi gargaaraa jirtu isinitti himnee jirra. Haa ta'u malee Yuunaayitid Arab Imireetiin har'afaa mootummaan Ameerikaa baay'ee qeeqee jira jedhaniiru. Kana duras isinitti himnee jirra. Warri Ameerikaa gargaarsi fi gurgurtaan meeshaa waraanaa Yuunaayitid Arab Imireetitti akka hin gurguramne seneetaroonni Ameerikaa gaafatanii jiru. Kanaaf Arabni isin dhabuurra Ameerikaa dhabuurra isin dhabuu wayya jechaa jiru jedhanii kunis Abiyyi naasisee jira. Abiyyi naasisuutu egaa gara araaratti isa geessee jedhama. Gama biraatiin maaltu araaratti isa geessee komiinii Nobel Priizii baay'ee hammaachaa dhufeera. Nobel Priizii warri kenne komiteen Nobel Priizii kenne kuni engadda ibsa baaseera. Ibsa baaseen Abiyyi hatattamaanii waraana dhaabee achiin booda gara nagaatti adeemu, gara araaratti adeemu jedhanii gaafatanii jiru. Abiyyi hunda caala kan inni cinqamuuf maqaa isaatiif, kan inni cinqamuuf eenyummaa isaatiif. Lammaadha kan wal lolan waan biraa miti. Gaafa nani Nobel Priizii argadhu natti naafee VOA irratti ibsa kennee kana himata Abiyyi warra gaafataniif warra jaarsummaa maalii jedhanii kana kan inni himatu lammaa kan inni himatu jechuudha. Balleessaa lammaa godhee kan inni himatu. Kanaafi isaa fi inni waan guddaadha. Nobel Priizii sana argachuun waan guddaadha. Amma egaa Nobel Priizii kanaa argatee isaan immoo sirraa fudhanna jechuun isaanii baay'ee naasisee jira. Baay'ee waan naasisee fi nahee gara araaraa kanatti deemaa jechaa jira. Inni sadaffaa warri gargaarsa kennan kun yookiin UNHCR jedhaman kun Tigraay keessatti rifiijii 96,000 ol gargaaru. Sanarraani Tigraay keessatti uummanni gargaarsa barbaadu karaa seefneetii fa'anii uummata 100,000 oliidha. Sanaan ala waan gargaarsa xaxadannaa kana karaa seefneetii jedhamee kan beelan ala of dandeessisuudha jedhamee wanti kennamu kuni naannoo miliyoona 1 hin ta'a jedhanii. Kanaaf gargaarsa kana kennaa turanii uummanni kun walumaa galatti yoo xinnaate namni miliyoona 1,100,000 gargaarsa hatattamaa barbaada. Gargaarsi dafee ga'uu baannaan humanitarian crisisiin ga'uu danda'a. Namni hedduun dhumuu danda'a iddoo sanatti jechuudha. Namni hedduun beelarraa, dhibeerraa, waan garaagaraatirraa dhumuu danda'a. Kanarraa kan ka'e humanitarian crisisiin yookiin rakkoon namummaa guddaan kun ga'uu waan danda'uu fi dafee hatattamaan karaan banamee
gargaarsa uummata sana akka kennamu jedhanii deddeebisanii gaafatanii ture. Deddeebisanii gaafatanis Abiyyi kana dhaga'uu hin dandeenye. Abiyyi lakki waraanuma keenyan itti fufnaa torban tokko keessatti xumurree sana booda waan hundi xumuramee karaanis isinii bahee achiin booda nagaani isin wajjiniin iyyuu deemee laallee uummata rakkate sani kennina jechaanii ture. Suni ta'uu hin dandeenye. Waraanni torban tokkotti hin dhuma jedhame amma torban sadaffaadhaaf deemamaa jira. Waraanni kuni kan yaadattu yoo kan jalqabe Noovembarii 4 jalqabe. Har'a Noovembarii 20 jirra. Waraanni kuni xumura hin arganne. Waraanni kuni socho'aa hin jiru. Isaa maalii qabanne kana dura Aksum qabanne jechaa turan, Shiree qabanne jechaa turan. Har'as deebinee Aksum qabanne jedhu deebi'anii waan hin amansiisne jechuudha. Kanaafi waraanni kuni waraana salphumatti mo'achuu fi mo'atamuu hin dandeenye waan ta'eefi karaan nu banamu jedhanii gaafatanii dinnaani warri UNHCR United Nation Council dhiyeessatanii ture. Counciliin egaa walgahii hatattamaa dhiyootti ni gaggeessa jedhamee yaadama. Silaa har'a yookiin boruyyuu hin gaggeessu jedhamee ture. Haga amma counciliin kun United Nation Counciliin nama yookiin biyyoota 15 of keessaa qaba. Isaani kan addunyaa bulchanii. Isaan keessaa 5 veto poweriidha. Veto poweriin kun tole jedhanii qoqqobbiin irratti haa ga'u jedhanii jennaani waan hunduyyuu hin dhuma iddoo sanitti biyyattii irratti qoqqobbii kaa'amaa jechuudha. Haala kanaan amma United Nationiin keessattiyyuu UNHCR'n war crimeidhaan kan himachaa jiru. Kan dhiyeeffatanis tantamount war crime jedhaniiti. Akka war crime'itti yookiin yakka yeroo waraanaa raawwate jedhaniiti kan isaan himachaa turan. Kanaaf Abiyyi tole hin jedhu taananii Abiyyi fuulduratti gara akka yakkamaatti ilaalamuu danda'a jechuudha. Akka yakkamaatti ilaalamaa akka yakkamaatti himatamee jennaani achiin booda international community'n interfere godha ofiisaatii. Interfere godhee sana keessa waraanni garagaraa waraana Ameerikaas haa ta'u waraana Yurooppis haa ta'u keessa galee Abiyyi amma kan inni guddaan kan dirqisiisaa jiranii kan ba'aa guddaan irra jiru ba'aa kana kan itti hammeessaa jiranii Abiyyi irratti Abiyyi didee jennaan Abiyyuma achirraa kaasudha jechuudha kan isaan deemaniif. Kanarraa kan ka'e amma Abiyyi pirezidaantitti gara South Africaatti ergatee pirezidaantitti adde Saalaworq Zawudee ishee sarara diimaa jettu sanii sarara diimaa dhiistee gara Maqalees deemuu dhiistee galaana diimaa ceetee amma Afrikaa kibbaa jirti. Afrikaa kibbaa kan deemte dhimmuma kanaaf isatu ergate malee isaanis waamanii miti. Bilbilaanis mari'achuun ni danda'amaa ture. Dippiloomaasiis tibba kanaa Dammaqa Makonnin deemaa ture. Naanna'aa ture. Bakka deeme hundatti araaramaa. Bakka deeme hundatti rakkoo kana karaa nagaatiin hiikaa nama nutti hin kofalchiisina jechaa turanii. Sana booda egaa ishiis ergatee pirezidaantiin mootummaa naannoo Afrikaa kibbaa wajjiniin tole jedheeni achiin booda deebisanii Abiyyi bilbilanii Abiyyi tole jedheeni. Abiyyi tole jedheeni neenyuutu nu araarsuu danda'a. Abiyyi erga tole jedheen booda warra Maqalees gaafatanii tole jedhee warri Maqalees lamaan iyyuu eenyusin haa ta'uu jedhanii haasofsiisanii namoonni 3 filataman. Namoonni 3 filataman kuni Ellen Johnson Sirleaf pirezidaantii Liberia kan turteedha. Akkuma Abiy kana Nobel Prize kan fudhatteedha. Garuu Nobel Prize Leemon Goobee wajjiniin qoodatte. Dubartiin kuni dubartii cimtuudha. Dubartii baay'ee nageenyaaf dhaabattuudha. Keessattuyyuu pirezidaantii Charles Taylor dura pirezidaantii Liberia kan nama hedduu fixe abbaa irree isa sana kan achirraa kaasuudhaani kan gara nagaatiin qabsaanii dubartoota kana
keessattuyyuu warri karaa nagaa irratti dubbisuu barbaadan kanarratti maybe Google gootanis dubbisuu dandeessu. Waa'ee dubartii kana keessattuyyuu kana waa'ee Laayiman Goobee really impressed na godha yeroo hundumaa haalli ishiin dubartoota ittiin kakaastee injifannoo gonfachiistee African women African grassroots women movement jedhama. Kanaafi namoonni keessattuyyuu karaa nagaa kanarratti qabsooftan yookiin baruu barbaadan waan baay'ee isin gargaarudha. Achumaan egaa waan Ellen Sir Joseph sorry maqaashii Ellen Johnson Sirleaf waa'ee ishee achumaan dubbisuu dandeessu. Kanuma wajjiniin egaa ishee bakka buusatanii inni lammaffaa Kigalmaa Motlanthe nama jedhamu nama South Africaati ittaana pirezidaantii South Africa ture. Oduu baay'ee irratti pirezidaantii Afrikaa kibbaa jedha garuu pirezidaantiin Afrikaa kibbaa ammaan itti beeknu isaa miti gurraacha kan jalqabaa Mandeellaadha ittaanee Minbeekidha Minbeekittaan immoo Zuumadha Zuumattaanee Ramaphosa isaan proposaalii kana dhiyeessedha. Kanaaf ittaanaa ture fakkaata. Achirraan inni sadaffaa Joaquin Chissano pirezidaantii Mozambiik isaan sadeen kanaa Finfinneetti erguudhaan waliigalanii jaartii wajjiniinis waliigalamee jaartiinis tolee jettee Abiyyis tolee jedhee Ramaphosa mataa isaatiin feesbuukii isaa irratti tiwiitarii isaa irratti barreessee waliigalteen kanaan jira. Waliigalteen bakka kanaan jirutti amma immoo warri biltsiginnaa no jedhanii lakkii jedhanii deebisanii haalaa jiru. Amma haala amma arginu kanaanii karaa ETVtiinis dubbate jedhanii oduun nuti arginu lammaffaa maas miidiyaan naannoo Amaaras baaseera arginee jirra isaa. Maas miidiyaan naannoo Amaaraa Dammaqa Makonnin hin ta'u jedhee jira. Waliigalteen yookiin mariin juuntaa kana wajjiniin godhamu hin jiru jedhee jira jedhaniiru. Egaa haala kanaan maal argina waliigalteen akka hin jirredha jidduu isaanii. Waliigalteen akka hin jirree fi biyyattii sanas eenyu akka gaggeessaa jiru nutti agarsiisaa jira jechuudha. Waldiddaan jidduutti akka uumamaa jiruu fi hanga situ akkas godhee kanaaf akkas godhee jechuun jechuudha. Walumaa galatti yoo isuma darbeeyyuu gaafa laallee jennee warra militarii nama 242 moo maal yeroo tokkotti ari'uu jechuun jeneraalota 14 guyyaa tokkotti ari'uu jechuun waan waliigalteen hin jirredha kan nama argisiisu. Lammaffaa deebi'anii ministeerota keessaayyuu immoo ministeera haajaa biyya alaa beekamaa tokko sababa tokko malee paarlaamaan otoo hin beekin callisanii achirraa fuudhanii darbatanii akka namni dhabamee wayii nama tokko iddoo lamatti muuduun ittaanaa ministeera foreign affairs jedhanii muuduun kuni waan namni dhabamee fi hongeen hangam akka biltsiginnaa qabattee fi hangam akka rakkachaa jiran hangam akka waliigalteen hin jirre argisiisa. Hunda caala egaa amma akka nutti fakkaatutti kallachi yookiin akka isaan jedhanitti fi taawuraariin waraana kanaa Dammaqa Makonnin fakkaata. Dammaqa Makonnin waan ani jedheen ala waan tokko godhamuu hin qabu waan jechaaru fakkaata. Kanaafi duuluu qabnaa, rukutuu qabnaa, cabsuu qabnaa, deemnaa, waraannaa waan akkasii kanatti jedhaa jira. Abiyyi kanarraa lakkii waan jechaa jiru fakkaata, waan duubatti deebi'aa jiru fakkaata. Kuni egaa deemee rakkoo guddaa biyyattii irratti uumuun isaa hin oolu. Tarii haala amma jiran kanaanii naannoo isaatis waan haphatee jiruu fi yoo barbaachisaa ta'etti yeroo barbaachisaatti kophaatti baasanii waan jiraniif social basis waan hin qabneef eenyuyyuu Abiyyi otoo irraa achirraa fonqolchanii yaa Abiyyi jedhee namni dubbatuuf hin jiru yaa namni bo'uuf hin jiru because social basis dhabeera Abiyyi Oromoo biraa galata hin qabu Oromoo biraa fudhatama hin qabu jarris hin fudhatanii hin shakku har'umallee African study keessatti marii guddaan kan ture isaadha. Amaara biraa fudhatama hin qabu Oromoo biraa fudhatama hin qabu garuu Amaaraaf useful idootidha. Useful idootidha Ameerikaanii waan
barbaachisu barbaachisaadha. Yaraadha isaa idoot garuu hin barbaachisa useful idootidha. Achirra jiraachuun isaa kun Oromoota achirra jira jedhanii addunyaa irratti waan ittiin promote godhanidha. Iddoo hundatti gaafa deemnee jennu the first Oromo prime minister, the first Oromo president, the first Oromo leader waan akkasii jedhu faranjiinis gaazexaa amartii akkasiidha kan isaan barreessan. Gama biraatiin garuu Oromoon isan fudhatu. Maaliif Oromummaan akkasii miti. Oromummaan expectationii qaba. Oromummaan waan namarraa waan Oromummaan nurraa eegu san raawwachuudha. An Oromoodha gatiin jedheefii miti. Oromoodha goobannis Oromoodha. Garuu goobanni waan Oromummaan irraa eegamtu hin goone. Gaaga Oromummaan irraa eegamtu hin goonetti immoo Oromoo miti. Lammummaanis sanuma. Lammummaa maaliif namaaf kennu maaliif namarraa fuudhu dhiiga qofaa miti. Lammummaan dhiigan argama dhugaadha. Biyya sanatti fakkeenyaaf seera biyyattii sanaatti yookiin seeruma addunyaa Ameerikaattis haa jennu namni tokko lammii Ameerikaa ta'uu kan danda'u maatiin isaa lammii Ameerikaa ta'anidha. Abbaan yookiin haati yookiin lamaaniyyuu lammii Ameerikaa ta'anii lammii Ameerikaa ta'a. Sanaan ala immoo naturalizationidhaan lammii Ameerikaa ta'a. Ameerikaa keessa waggaa 5 jiraate yookiin waggaa 5 ol jiraate namni tokko lammii Ameerikaa ta'a fedhii isaanii jechuudha. Garuu waan lammiin Ameerikaa sun yookiin namni Ameerikaadha ofiin jedhu sun yoo hin raawwatini lammummaan Ameerikaa irraa mulqama. Maaliif waan sana raawwataniif jechuudha. Fakkeenyaaf Osama bin Laden Saudii lammummaatti lammii Saudii ture. Saudiin garuu lammummaa irraa mulqiteera. Sana booda lammiin qabu jechuudha namni sun. Mirga ilma namaatti kaameera kuni namni kamiyyuu lammummaa qabaachuu qaba jedhanii jechuudha. Oromummaan isaanuma. Oromummaan namni Oromoodha ofiin jedhu tokko waan Oromoon barbaadu waan Oromoon irraa eegu raawwachuu qaba. Yoo sana hin raawwatini Oromummaan eessa jira? Oromummaan irraa mulqamaa jechuudha. I think Oromummaan iyyuu irraa mulqameera akkan dhagayetti jechuudha. Kanaafi walumaa galatti Oromoon kanas jedhu hin jiru. Kanaafi tarii gara tokkooni fonqolchas geggeessuu ni danda'u. Haala waldiddaa fi teensi nama waldiddaan jidduu jiru kuni garasittis geessuu ni danda'a. Lammaffaa innumtuu iyyuu cimee immoo sodaachisee immoo garuma araaraa kanatti deemanii araaras deemuu ni danda'u. Araarichi mataa isaatiin abdii hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Araarichi kan jedhamaa jiru araarri walumaa galatti hunda kan hirmaachiseedha jechaa jiru. Hunda kan hirmaachise hundumtuu iyyuu warri hidhame hiikamee Oromoonis sabni kunis Tigraayis irratti hirmaatanii araara waliigalaati kan jedhamaa jiru. Araara waliigalaa sana gochuudhaaf araarri yeroo baay'ee araarri akkasii kun kan ta'uu danda'u mo'ataa fi mo'atamaan injifataa fi injifatamaan yoo adda ba'eedha. Injifataan position yookiin ijjannoo injifataa sanarraa dubbata. Injifatamaan immoo waan injifataan jedhe san fudhata jechuudha. Sanarratti amma anatu injifateedhaan waliin galanii yeroo baay'ee yoo akkasii akka fakkeenya fi Hamaas illee miti Hezbollah fi Israa'el gaafa araarsanii atis mo'attee two winners sanaanii yaa araarsuu akkasitti atis mo'atteedhaan araarsuu ni danda'u. Garuu kanaaf immoo waan reedii ta'an hin fakkaatu. Keessattuyyuu gara bilchiginnaati waan reedii ta'a waan argan hin fakkaatu. Gara Tigraayin amma tokko hambilii fakkaatu waan argan fakkaatu. Rakkoon adda bahuun marfamuun waraanni rukutamuun maal suni akka nama isaan miidhuu danda'u fi nama miidhuu danda'u waan argan fakkaatu. Garuu gara Abiyyiin suni haga ammaa hin jiru. Warra hidhame hiikuudhaaf wanti jedhamaa jiru hin jiru. Warra siyaasa keessa jiran hangaarraa laanguchiin hin jijjiiramne shanii jechuu malee jijjiirama argine hin jiru. Kanarraa kan ka'e egaa waan ammallee fagoo jirru fakkaata. Araara kanarraa keessattuyyuu warri Amaaraa kun immoo hin ta'u jedhanii ciccitoonni
eliitii Amaaraa kuni dubbicha ergaa garmalee afarsanii garmalee fuudhuudhaan ammallee harkaa fashaleessuu ni danda'u. Kan wajjiniin oduu hin qabatamne tokko oduu qalloodha. Of eeggannoon isinitti himna. Waan hin qulqulleeffatiniif tarii sobas ta'uu danda'a. Garuu odeeffannoon xinnoon qabdu jennee isinitti himna. Waldhabbiin Rippaabilikaan Gaardii Abiyyi jidduu jira jedhamee jira. Kuni keessattiyyuu shakkiin kan itti uumamuu danda'e namoonni muraasni yookiin loltoonni achi keessaa bilbila isinii bilbilama. Bilbila hin beekamnetu isinii bilbilama yeroo baay'ee jedhanii shakkiidhanii hanga nama 46 wayii to'annoo jala oolchan kan jedhu dhageenya. Kuni egaa meetodiidhuma kana dura lammaa isinitti himnee jirra dhimma lammaayii isanumaaf itti fayyadamanidha. Yeroo lammaa sanis nama lama kan qabuu danda'an keessaa bilbila isaanii erga argataniin booda bilbila isaan bilbilan argatanii namoonni bilbilan kuni namoota biraatiif akka bilbilanii fi wanta biraa akka dubbachaa turanii arganii dafanii to'annoo jala oolchanii achiin booda meeshaa irraa fuudhanii gaggeessan namoota lamaan kana. Namoonni kun akkuma gaggeessamaniin booda manni adda ta'e kennamee fi achiin booda qarshiinis kennamee hojii biraa jalqaban jarri kuni. Waan akkasii kana ammasii Rippaabilikaanii Abiyyi keessatti dhalate waan jedhu oduun hin qabatamne tokko jira hin beeknu garamitti akka deemu hundaafiyyuu akka nutti fakkaatutti ammallee araarri kun jalqaba malee dhumaa miti. Waan tilmaama keenyan hanga amma jiruun waan ta'u nutti hin fakkaatu. Erga kana jenneen booda gara oduu keenya lammaffaatti deemnaa. Oromiyaa keessa maaltu deemaa jira kan jedhudha. Oromiyaa keessa akkuma kana dura isiniin jenne waboon babal'atee jira. Waboon iddoo baay'eetti tamsa'ee jira. Waraana gurguddaatu gaggeeffamaa jira. Namoonni baay'een keessattuyyuu kaadireen bilchiginnaa sodaa keessa galanii jiru. Sodaa keessa waan galanii jiraniif akkuma kana dura jenne san akkuma kana dura dubbannee warri bilchiginnaa ajaja poolisii irraa kennameen namoota shakkitan rukutaa ajjeesaa jedhamee mirgi waan kennamee fi nama iddoo hundatti ajjeesuu jalqabaniiru. Iddoo hundatti rukutuu jalqabaniiru. Kanaafi keessattuyyuu of eeggannoo godhaa namoonni amma jirtan. Keessattuyyuu halkan erga aduun dhiitteen booda nama mana keessan dhufu tokko mana keessanitti hin galchina. Nama tokko yoo barbaadan mana keessanitti dhukaasaa bulan. Garuu mana keessanii namni tokko akka gadi hin baane galgalas akka hin deemne shakkii qabdu taanan. Keessattuyyuu Facebook irratti maal irratti leenjii isaanii hin fudhanne shakkii jala jirra jettanii hin sodaattu hin shakkitu taanani shakkiin suni shakkii gaarii ta'uu danda'a, shakkii dhugaa ta'uu danda'a. Kanaaf of eeggannoo hin badu, mana keessan hin banina, nama halkan isinitti dhufu hin simatina, mana keessanis hin banina. Haala kanaan egaa obboleessa aktivistii jaalatamaa obboleessa keenya Yaayyaa Bashiir halkan edaa mana isaa dhaqanii manaa fuudhanii rukutanii bosona keessatti gatanii biraa deeman kan jedhu dhageenyeerra. Obboleessa keenya kuni Gaalib Abbaa Simbii jedhama. Rasaasa 4 rukutaniiti bosona keessatti du'e jedhanii gatanii deemanii yoo Rabbi gargaaru namni kun yoo hin du'in hafee haala kanaan egaa lubbuun isaa baraaramee jira. Kanaan alas Salaalee Fiichatti Asaffaa Kuush gurbaa jedhamu gurbaa baay'ee cimaa nama kanaa mana hidhaa Fiichee keessaa baasanii laga Jamaarratti ajjeesanii deemanii jedhama. Inni gurbaan kun viidiyoo isaa Facebook irra fa'aa yeroo deemu argitaniirtu. Kana duras viidiyoon kun gadhiifamee ture. Akka achirratti dubbatutti rakkoon isaa rakkoon duraa rakkoo dhuunfatii fi rakkoo dhuunfaa rakkoo sabummaa wajjin wal qabateedha. Abbaasaa Amaarri jala ajjeesee Amaaranna jala ajjeeseedha. Achiin booda nanis ajjeese achiin booda isaanis firoottan kun jala ajjeesanii achiin booda kanuma kanaan jalqabnee jedha.
keessa immoo jibbas akka qabu argisiisa. Waan ijjannoo poolisii fuulduratti yoo dubbatu godheera akkas godheera nama akkasii ajjeeseera yoo jedhu kan arginu. Maalumaafuu nama kanaa seera kan qabee jiru nama seerani mana hidhaa jiru tokko baasanii ajjeesuu jechuun yakka caaludha. Kuni warra poolisii achi jiru san, warra eegumsarra jiru san, warra baase san hunda isaaniitti gaafachiisa. Kanarratti warri achi jirtan adaraa rabbii isin gargaarraa maallaqa walitti isin qabnaa poolisoota isa baase akka inni achii ba'u godhan isaan sana akka nu himattan isin gaafata. Abukaatoo bittanii isin gargaara karaa kamiiniyyuu. Isin gargaarraa garuu nu gargaara isinis. Nu gargaaruu jechuun kuni eenyuuf iyyuu otoo hin ta'in haqaaf dhaabachuu, ilma namaatiif dhaabachuu. Nama kan hin beekne garuu namni kamiyyuu taanaan seeraan ala ajjeefamuu hin qabu. Seeraan ala rakkoon irra ga'uu hin qabu. Nama kamiyyuu haa ta'u seerri haaduu jedhee naannoo aduu jira. Gadaan mataa isaatiin hidhaan qabu garuu namni yakka guddaa hojjete tokko yakka yeroo 9 deddeebi'ee hojjete inni ajjeefamuu jedha gadaan seera gadaa keessa jira. Ajjeesuun numa jira. Garuu seeraanis seerri yoo itti murteessee dhiyaata. Seerri otoo itti murteessin garuu lafaa ka'anii mana hidhaati bakka inni hidhamu fuudhanii ba'anii laga geessanii achitti ajjeessanii biraa deemuu jechuun reeffa bineensa nyaachisuu jechuun yakka caaludha. Eenyutu kana godha? Akkamitti kun ta'uu danda'a? Maal hojjetu poolisoonni sun? Eenyu halkan yoo fuudhanii ba'an kana akkam godhanii maal godhaniiti mallatteessisanii nama tokko nama hidhamaa baay'ee shakkamaa to'annoo cimaa jala jiru tokko callisanii nama biraatti yookiin warra ajjeese kanatti kennuu kan danda'an akkam godhaniiti. Kuni qorannoo guddaa barbaada. Kanaaf nu gargaara warri naannoo sanii. Nutis isin gargaara. Haqa ilma namaatiif dhaabadhaa. Hunda caala immoo otoo nu ta'e, otoo ana ta'e jedha. Otoo obboleessa koo ta'e, otoo obboleessa kee ta'e, otoo obboleettii ta'e maal goota? Maaltu godha? Kanaaf kuni nama ta'uun gahaadha. Waan biraa miti. Kanaaf dhaabachuun haqa akkasii kana dhaabachuudhaaf nama ta'uun gahaadha. Kuni dhimma siyaasaa miti. Kuni dhimma namummaati. Kuni dhimma sabaa miti. Kuni dhimma namummaati. Nama taanaan nama kamii namni kamuu miidhamuu hin qabu. Namni kamiyyuu mirgi isaa eegamuufii qaba. Iddoo kanatti Oromoo waan ta'eef, Amaara waan ta'eef, Tigree waan ta'eef, Guraagee waan ta'eef sanaafi miti. Nama waan ta'eef mirga qaba. Mirgi isaa suni eegamuufii qaba. Mirgi isaa suni eegamuu dhiisuun suni baay'ee nu gaddisiiseera. Ijoollees qaba. Ijoolleen isaas akkatti gargaaraman. Egaa haala mijeessaa isiniin jenna. Karaa biraatiin egaa gara oduu sadaffaatti deemnaa. Akkuma jenne egaa namoonni baay'een hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru. Kun egaa sodaa isinitti agarsiisa. Sodaan hagam akka babal'atee fi idduma hundatti sodaan akka gale kan isinitti agarsiisudha. Oduun keenya sadaffaanii hiriirri Oromiyaa boru eegala jedhamee jira. Kuni karaa sooshaal miidiyaatiin labsamee jira. Hiriira kanarratti iddoo hundumattiyyuu hiriirri kun mormiin kun ba'ama. Hiriira kana akka naannoo keessanitti ilaalaa. Yeroo bakka hiriirri isinii eeyyamamu qofatti ba'a. Haalli isinii eeyyamu taanaan hin bayina. Mana keessan taa'aa haala isinii mijateen mormadhaa. Lubbuu keessan hunda caala. Lubbuun keessan hunda waan caaluuf lubbuu keessan baraara. Karaa cufuun isin barbaachisa taanaan halkan karaa cufaa. Halkan gaafa karaa cuftan garuu dhokattaniiti kan ta'uu qabu. Dhokattanii namni tokko dhokatee fageenyaa laalaa yoo poolisoon hin dhufu ta'e konkolaataadhaan deemuu ta'e haala amma jiru kanaan konkolaataadhaan miila waan deeman hin fakkaatu. Konkolaataan yoo deemu ta'e fiishkaa qabaachuu dandeessu, siiqsuu dandeessu, haalli ittiin waliigaltan jiraachuu qaba. Bilbilli jiraachuu mala kanaafi walii dhaama fageenya kiiloomeetira 2, kiiloomeetira 3, kiiloomeetira 5 irratti kanarratti walii dhaamatoo
dhufaa jiru karaarraa socho'aa, karaarraa deema, karaarraa maqaa jechuu qabdu. Kanaafi bakka hin jirretti, bakka hin arginetti qofa baadiyyaa keessatti karaa yoo ta'e cufamuu kan qabu. Mormiin garuu itti fufuu qaba. Mormiin dhaabachuu hin qabu. Mormiin argisiisuun naan taane argisiisuu qabu malee waan biraa hin qabu. Jibbas maalis namni naan taane jedhe tokko mormiin jalqaba kan jalqabe ilmi namaa gaafa uumamu. Gaafa jalqaba uumamu ilmi namaa mormii sana jalqabe. Waaqni akkas hin godhin jedheeni jennaan waan waaqni hin godhin jedheen saniyyuu godhee mormii sana eegalee jechuudha. Mormiin dirqama ilma namaa hin ta'u taana daa'imni mataa isheetiin hin morma, hin boossu, hin diddu, hin fincile. Maaliif waan sun naan taane akka ta'uu barbaadu jechuudha. Nuti walumaa galatti hawaasa gaarii, hawaasa mishaa, hawaasa waliigalaa, hawaasa guddataa, hawaasa namni hunduu qixa laalamee keessatti guddatu kan uumuu barbaadu. Gatii bilchiginnaa ta'eef kan akka barbaade ta'u, bilchiginnaa waan hin ta'iniif kan hidhamuu fi kan ajjeefamu hin barbaadu. Mirga sun ilaalcha namaati. Abaa'oo ta'ee abbaan fedhe shanii haa ta'u maal haa ta'u Oromoodha. Oromoo hanga ta'etti, lammii hanga ta'etti, nama hanga ta'etti jiraachuu qaba. Hidhamuu hin qabu. Namni kamiyyuu jechuudha. Ilaalcha isaatiif shaneedha jedhanii hidhuun yakka caalu. Yakka kana hubachiisuu qabna. Kuni sirrii miti jechuu ni qabna. Abiyyi gaafa aangootti dhufu kana afaan isaatiin baasee kakateeti kan nuti. Ammaanichi abadan balaa siyaasatiin namni hidhamu jiru jedhee waggaa tokko tonguutiin kana nutti deebise. Waggaa lammaffaatti kun nama 30,000 olti hidhaa jira. Wayyaaniin kana hin goone. Namni bakka argetti ajjeefamaa jira. Iddoo mana hidhaatii baasanii. Kanaaf kan falmachuun nu barbaachisee. Kanaaf antii abiyyi kan dubbachuun nu barbaachisee fi egaa kanaan waan mormii kanaa karaa isinii mijateen akka isinii mijateen akka gaggeeffattan isin gaafanna. Karaa dhumaatti deemnee jirra. Oduun keenya inni dhumaa eeyyamni Rooyitarsii haqamee jira. Eeyyamni Rooyitars har'a kan haqanii lammaffaa eeyyama hojii Wiiliyaam Deevisan dhorkatanii jiru yookiin isas haqanii jiru. Wiiliyaam Deevisan amma tokko walitti dhiyaannaa ergaa ergeefin ture, bilbileefin ture, bilbila kosin kaasuu deebisee keessanis barreessee fi jennaan naan deebisne egaa maal akka ta'ee fi akka maal akka barbaaduu fi maal akka hojjetu duratti qorannee isinitti himnaa hanga deebii nu deebisetti. Karaa biraatiin BBC fi Deutsche Wellen of eeggannoo argatanii jiru. Isaanis xalayaan of eeggannoo barreeffameefii jira. Kun hundi maal argisiisa? Dimokiraasii jechuun ilaalcha garaagaraa qabaachuu jechuudha. Dimokiraasii jechuun miidiyaan garaagaraa yaada garaagaraa dhiyeessuu jechuudha. Asirratti Rooyitarsii kan eeyyama dhorkatee fi waan nama kofalchiisudha. Rooyitarsii yoo barreessu waan hin taane barreessee dhiibban guddaan nurraa akka ga'u godhee jira jedhaniiti kan isaatti himatan. So what? Dhugaadhaa fi araara fi yoo hojjetanii nuyyuu ganuma goona. Hunduyyuu namni dhugaadhaaf dhaabatu lolan barbaadu. Namni dhuguma jaalala uummata isaa qabu, jaalala biyya ofii qabu lolan barbaadu. Lolarraa bu'aan argamu jiru. Lolarraa bu'aan argamu reeffa qofa, badii qofa. Lolarraa wanti biraa wanti argamu jiru. Eenyuyyuu waraana kamirraayyuu haa ta'u. Mo'achuuf mo'atamuun jira maalidha? No. Mo'achuu fi mo'atamuun yaadan ta'uu qaba. Yaadan mo'achuu fi mo'atamuun barbaachisaadha. Wal amansiisuun barbaachisaadha. Innuyyuu mo'achuuf mo'atamuu otoo hin ta'in konsensasiidha. Akka Oromootti yaadna gadaa keessatti konsensasiidha. Waliigalteedha. Gadaa keessa falaasama gadaa hordofnoo ta'e Oromootu nu guddise aadaa Oromoo qabna yoo ta'e dura irratti mari'annee kana fakkaata jennee hunduu yaada isaa dhiyeessee yaadni waliigalaa kanarratti walii haa galluu jennee fudhannee deemna. Malee
kana baluun barbaachisu mo'atamaadha. Kana baluu immoo mo'ataadha jennee biraan deemna. Yaada akkasiis hin qabnu. Abiyyi waan gadaa keenyas falaasama keenyas hin beekne yaada mo'ataa fi yaada mo'atamaa jedhee nu jaanjessaa ture. Ofii isaatii waan hin beekne fi jechuudha. Kanaaf nuu fi konsensasiidha, waliigalteedha. Waliigaltee sanaan nu barbaachisa. Kana kan malee waraanatti deemuu hin qabnu. Rooytarsis kana hojjete cubbuu hin qabu. Miidiyaan kanaaf jedhamee hin cufamu. OMN cufuu isaaniitiin uummata Oromoo ofitti hammeessan malee uummanni Oromoo isaan hin deeggaru. Baga cuftan hin jenneen. Nu jalaa cuftanii, nu cuftanii, sagalee keenya cuftanii jedhee uummanni Oromoo tufee isaan gate malee gosh baga naa gootanii baga hin jenneen. Maaliif akka kan ofiitti ilaalu, sagalee ofiitti ilaalu, eenyummaa ofiitti ilaalu. Kanaaf miidiyaa addunyaas akkasitti ofirraa cufan jechuun namni Nobel Prize nageenyaa fudhate tokko kana hin godha taananii Nobel Prize iyyuu tasa badee jechuudha. Kaayyoo kennamuufii qabuuf hin kennamne jechuudha. Akkuma miidiyaan gara garaa kennanii shakkii qabaattanii ennaan eegaa jedhanii miti miidiyaan tokko akkasitti barreesse. New York Times natti fakkaata. Yoo Nobel Prize kennitan shakkii qabdu taananii eegaa. Nama hin taanetti hin kennina. Harka nama hin taanee galee balleessaadha jedhama. Nobel Prize Abiyyi akkamitti ilaalaa jira akka miidiyaan biraas barreessetti akka eeyyama ajjeesutti ilaalaa jira. Gatiin Nobel Prize argadhee fi ajjeesuun qabaa. Nama fixuun qabaa. Wayyaanee waan jedhamtu fixuun qabaa. Shanee waan jedhamtu fixuun qabaa. Akkasitti ilaala. Namni nageenya lallabu tokko, namni nageenya dhaabatu tokko, namni jaalala biyya ofii qabu tokko waan akkasii yaada. Abiyyi jaalala biyya ofii qabu. Jaalala daangaa qaba. Jaalala abstraaktii biyya jedhan kan. Itoophiyaa atfarsi maalii jedhan kan isa qaba. Isa jechuun garuu biyya jaalachuu jechuun biyyi biyyeen biyyi lafaan biyyi gaaraan akka dargiitti deebinee akka dargii sanii gaaraa maalii lafaa sululaa maalii waan isatti deebine isaa miti biyyi ummata biyyi nama biyyi isa isaan shanee jedhanii sanaa isa isaan wayyaanee jedhanii sanaa isa isaan juuntaa jedhanii sanaa isatu biyyi isatu nama yaada biraa qaba malee nama. Ana waan narraa fudhanneef ani waan ani jaalanneef nama sana jibbuun qabu. Nu miidhaan eenyurraayyuu ga'ee jira. An dhuunfaa kootiin hidhameen jira. Miidhameen jira. Rakkoo guddaan narra ga'ee jira. Gatii na miidhaniif garuu har'a deebisee hidhuun qabu, ajjeesuun qabu. Har'a walii dhiisnee irra dabarree biyya biraa kan ijaaruu dandeenya. Kanaaf kana ilaalcha akkasii kan otoo qabaachuu qabnu rakkoo gara garaa ofitti fidanii meeshaa waraanaa meeqa baasii meeqa baasanii afaan barumsa aadaa akkasumas fayyaa ummataatirraa bajeta ummataatirraa kutanii meeshaa waraanaa ittiin bituun isa waan tokko faayidaa hin qabne dhaqee nama ajjeese waan hospitaala barbadeessu hidhaa barbadeessu warshaa barbadeessu kana ittiin bituudhaaf sana hunda gochuun faayidaa hin qabu. Otoo ta'ee silaa gatiin rasaasa tokko yookiin gatiin kilaashii tokko barii sangaa tokko qotiyoo tokko bita. Qonnaan bulaa keenya jijjiiraa ture. Yoo 3-4 immoo gootee jette yoo 10 gootee jette tiraakteera tokko bitaafii ture. Kilaashii bitaniitti kennuu irraa akka Dammaqa Makonnin hidhachiisne jedhu sana kilaashii hidhachiisuu irraa tiraakteerii otoo hidhachiise ummanni wal jaalatee wajjin hin qoteeti wajjin hin galcheeti jaalala sana dhandhamaa ture wajjin jiraataa ture. Bakka jibbi jirutti bakka abaarsi jirutti bakka juuntaa jecha shanee jecha halkanii guyyaa wal jibbisiisaa nageenya lallabuun hin danda'amu. Haala kanaan waliin jiraachuunis ulfaata. Kanaaf walumaa galatti egaa har'a oduurra haasaa isinitti baay'isne
waan nu dhaggeeffattaniif egaa isin galateeffannaa. Dhumarra oduu gaddaa qabna. Oduun gaddaa keenya obboleettiin keenya Tigist Lammaa kaleessa galgala asii Kanaadaa Torontootti ajjeefamteerti. Obboleettiin keenya Tigist Lammaa dhalattuu naannoo Walisooti. Tigist Lammaa yeroo yuunivarsiitii barannuun beekaa. Yuunivarsiitii Baachii Qotiiti nan dursa baay'een dursa. Garuu intalli kuni baay'ee cimtuu yeroo sanatti gumii keessatti baay'ee hirmaachaa kan turtedha. Eebba kitaabaa gara garaa irratti takkaa hin haftu. Lammaffaa eebba fiilmii, eebba albamii muuziqaa walumaa galatti sochii aadaa Oromoo kana keessatti iddoo guddaa kan qabdudha. Baay'inaan si'aayinaan kan hirmaachaa turtedha. Irreecha kan hin hafnedha. Obboleettiin keenya egaa kaleessa galgalaa reestoorantii hojjettu keessatti namni kuni eessa akka ta'e hin beeknu garuu akka jedhanitti lammii Eritiriyaa ta'uu hin oolle nama Tigreeti jedhama yookiin Tigraayii garuu most probably nama Eritiriyaa ta'uu hin oolle jedhama. Egaa akka jaalalaatti wajjin turanii jedhama booddee waan shakkuu fi bakka ishiin hojjettu dhaqeeti kan achitti iddoo baay'ee waraaniiti kan hin ajjeese. Isheenis salphumatti harka hin kennamne baay'ee wallaansoo wal qabanii ture fakkaata. Otoo akka biyya keenyatiin duutu namni gidduu galee gargar baasee asitti isa dhiiseedha. Garuu biyya faranjii kanaa gidduu galanii adda adda qabu otoo hin ta'in poolisii otoo jedhanuu egaa innis achitti rukutamee lafa ta'ee ture jedhanii achi fuudhanii hospitaala geessanii inni dandamateera. Achiin booda gara mana hidhaa deemaa. Ishiin garuu achumatti battalumatti bakka waraanamte sanitti achumatti boqatteedhanii egaa nagaan boqatte Tigist jennaa baay'ee garaan nyaattee baay'ee gaddinee intala baay'ee cimtuudha intala baay'ee sabboontuudha intala iddoo gaarii iddoo guddaa ta'uu dandeessuudha nama baay'ee cimtuu akkasii kana qabuun baay'ee nama gaddisiisa. Egaa maatii isheetii fi firoottan isheetiifis jajjabina hawwina. Oduun keenya har'aa kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa filannoon keessan yeroo hundumaayyuu simbirtuu miidiyaa ta'uu waan barbaadaniif immoo kitaaba barbaadan keessattuu kitaaba barbaadan hundumaaf immoo African Light Book and the Coffee Shop ni jira. Buna barbaadan buna Jimmaa, buna Gujii, instaantii ho'istanii qofa. Bishaan ho'aa qofa ho'isuun iyyuu isin barbaachisu. Bishaan ho'aa qofa isinitti naqattanii achiin booda buna sana bulbultanii kan ittiin dhugdanii buna instaantii isinii qopheessinee jirra. Kanaaf ammuma otoo hin deemin ajajadhaa. Asirraa kunoo asirra jira www.africanlightbook and coffee shop.com. Kunoo kanumarraa ajajachuu dandeessu. Ammuma kanaa otoo hin deemin ajajachuu dandeessu. Bakka jirtanitti isinii ergina. Karaa poostaa isinii ergina. Hundi keessaniyyuu